maleen gobsa malee gorminaadu gobsimo yaa lafoo si malee kan biraa yaadu Hawaasarraa dargaggeessa hawaasarraa si waan guddaadha kan eegamu. Tokko hawaasni kun ayyaana kana yerootti booqa birraatti ce'e waan ta'eef gammachuu guddaatu itti agama. Inni kaleessa walitti hin deemne walitti deema. Kanaaf iyyuu ayyaanicha ayyaana guddaadha waan ta'eef iddootti guddaatti kennee kabajata. Dargaggeessi yeroo kanatti yerootti gammadee walitti adeemudha. Egaa akka aadaatti dargaggeessi yoona kana birraa kana asheetii nyaatee yerootti wal kaa'immatee yerootti sirna gaa'elaa isaallee itti adeemuuf qophaa'udha. Manguddoota birattis inni gaa'ela jalqabe immoo qaaqqee kan jedhamutti soogidda buna walii geessee itti wal argee baga nu ceesistee yerootti wal gammachiisee waliin dabarsatudha jechuudha. Ga'een dubartootaa ayyaanni masqalaa ayyaana waggaan dhufudha. Kan waggaan dhufu ta'uu barree jechuudha itti qophoofne. Qopheen keenya kan akka farsoo Oromoo kan Oromoon naqatu jechuudha. Akkasumas daadhii birzii kan jedhamu dhugaatii aadaa Oromoo akkasumas waan akka ancootee qopheeffachuudhaan buna qalaa caccabsaa nyaata aadaa Oromoo warra ta'an akka dubartootaatti qopheeffachuudhaan itti qophoofna jechuudha. Dhaloota dhufuuf ergaan nuti dhaamnu nurraa muuxannoo kana fudhatanii nus abaabilee fi akaakilee keenyarraa kan dhufe haadhaaf abbaa keenyarraa fudhannee itti fufsiisaa jirra waan ta'eef daa'immanii fi egereen borii immoo nurraa muuxannoo kana fudhatanii akka isaan aadaa kana caalaa babal'isaa dagaagsaa deeman ergaa dabarsinaa jechuudha. Baroota darbanii hojii wal qabatee bara rakkinaa bara gidiraa fi akkasuma rakkoon nageenyaa bal'aan aanaa keenya keessatti gaggeeffamaa ture. Bara kana waan isa adda godhu tokko ummanni aanaa Sibuu Siree gama misoomaatti deebi'ee ummanni aanaa Sibuu Siree kallattii garaagaraatiin hojii garaagaraa keessatti hirmatee misooma garaagaraatiin piroojeektiiwwan aanaa keenya keessatti hojjetaman hunda simatee jijjiiramoota akka waliigalaatti biyya keenya keessatti keessattuu hidha guddicha Abbayaan wajjin wal qabatee gammachuu isaa ibsachaa bara kanas masqalaa yeroo ayyaaneffatu ummanni aanaa Sibuu Siree nageenya isaa tasgabbeeffachaa misooma isaa hojjechaa bara kana guyyaa har'aa kana akkasittiin bahee ayyaana uummata Oromoo bakka bu'uuf aadaa fi duudhaa uummata Oromoo kanaan bakka bu'u duudhaa isaa ganamaatti deebi'uudhaan ayyaana isaa asitti bahee gammachuu isaa ibsachaa akka inni jiru ergaa koo dabarsuun barbaada. Ayyaanni masqalaa akka aanaa keenyatti kan kabajamu durii kaasee yeroo birraan bari'ee waan hunduu asheetee yerootti nyaatamuu jalqabudha. Dubartiin immoo torba lama jettee sirba masqalaa dhaabbatti biyya keenya torba lama sirbama. Erga masqalli ba'es torba lama sirbama. Isa booda wal eebbisanii gashuu guyyaa masqalaa horiin quufee galaa namni quufee galaa maaddiin guutuudha. Irra yoo guutee bule malee irraa hir'atee hin bulu. Hundumtu quufee ciisaa jechaadha waaqa isaa waaqeffatee. Dhaloonni ammaa kun kan irraa eegamu aadaa keenya isa kuufamee ture gara ifatti baasuu waliin hojjechuu wal eeggituu ta'e mee'uu otoo hin ta'in hoo'uu baruu qaba.
naa kenniira hoo'u jechuu qaba. Maal hojjetteedha maalan hojjedhe jechuu qaba. Waliin ta'ame nagaaf nageenyaatiin tokko ta'ee biyyittii kana gara fuulduraatti tarkaanfachisuu qaba. Masqalaa baay'ee kan namatti tolu kabaja uummata Oromooti jechuudha. Uummanni Oromoo kan ittiin aadaasaa safuusaa ittiin kabajatudha jechuudha. Yeroo ammaa kana bara kana keessa bara 2018 keessatti akka addaattidha kan gaggeeffamaa jechuudha jiru jechuudha. Yeroo kana baay'ee namatti tola. Weellistoonni dargaggoonni keenya sirbaanis geerarsaanis baseenqootiinis baay'ee ho'isaniitu yeroo itti dabarsaa jiranidha jechuudha. Akkasumallee nyaanni aadaa cuukkoon, cumboon, daabboon, akaayiin, marqaan, daadhiin, farsoo Oromoo kan jedhamu qariboon illee tunnafiin farsoon geeshoo hundumtuu qophaa'eera. Akka aanaa Gobbuu Sayyootti akka addaatti kabajamaa jira jechuudha. Hunduu jira. Maqaan koo Bayyanaa Morodaan jedhama. Bulchaa bulchiinsa aanaa Gobbuu Sayyooti. Akkuma beekamu sagantaan keenya guyyaa har'aa guyyaa kabaja ayyaana masqalaati. Akka aanaa keenya aanaa Gobbuu Sayyootti jiraattonni magaalaa hojjetan mootummaa jiraattonni baadiyyaa akkaataa kanaatiin akka aanaa keenyaattiin guyyaa kabaja ayyaana masqalaa kana kan sababeeffannee kabajaa jirruu fi akkaataa kanaatiin kaleessa eengadda ayyaanonni darbanis ta'e ayyaanni masqalaa kun carraa akka kanaatti bal'atee bareedee kabajamee hin beeku. Inni sababiinsaa sababa mataasaa dandeenye qabaata. Sababa haala nageenyaa wajjin wal qabatee akka aanaa keenyattis akka godina keenyattis bal'aa nu rakkisaa ture. Garuu Waaqayyoof haa galatu akka bara kanaatti haalli nageenya keenyaas haalli jireenya uummata keenyaas tasgabbaa'ee bifa kanaan bifa aadaa isaa mul'isuu danda'uun uffata aadaa isaa uffatee nyaanni aadaa isaa qophaa'ee akkaataa kanaatiin sagantaa kanarratti argamee uummanni keenya kabajachaa jira. Akkuma kana egaa ayyaanni kun ayyaana bifa addaa kan inni ta'e jennee duraas kaasaa ture. Ayyaana kana akkaataa kanaatiin bareedee kan inni kabajamaa jirus fuulduratti illee ayyaanni kana fakkaatu bareedee miidhagee akka inni kabajamuu qabuuf itti fufinsaan akka uummata Oromootti ayyaanota jiran irratti aadaa isaa mul'ifachuu akka inni qabu dhaamsa koodha jechuun barbaada. Barana masqala yeroo kabajnu injifannoowwan gurguddaa akka biyyaatti akka Afrikaatti galmeessine waan ta'eef gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama. Ayyaana masqalaa mootii masqalaati kan jedhu. Ayyaana Oromoon mootii masqalaa jedhee waaqeffatu kana yeroo waaqeffannu nuunis injifannoowwan galmeessine sana yaadaa aadaa duudhaaf safuu Oromoon qabu sana immoo caalmaatti cimsaa hubachaa beekaa fuulduratti immoo wantoota nu eeggatan akka biyyaatti wantoota galmeessuudhaaf qabannee jirru akkuma sila ka'uudhaaf yaade biileenaan kan lakkaa'amu piroojeektiiwwan biyya keenya piroojeektii xaa'oo piroojeektii bobaa piroojeektiiwwan garaagaraa hojjechuuf hin dandeenya kan jettee Itoophiyaan qabatte sana hojjechuudhaaf warra danda'an gootota taanee kana keessa keenyatti yaadaa masqala kana kabajuu ayyaaneffachuu qabnaa kan jedhu sana yoo qabanne gaarii ta'a. Sababiin isaa haaromsa aadaa keessatti aadaan duudhaan safuun Oromoon qabu hojii isaa sa'aatii dura hojjetu ol dachaan hojjetee balballoomsuu beekamuu badhaadhina jedhamu sana kan waloo gochuudha waan ta'eef haaromsa aadaa kan jedhu suma kanadha waan adda biraamini. Tole ayyaanni masqalaa hangafa ayyaanotaati yeroo jennu ayyaanni masqalaa taansee ayyaanni irreessaa jira ayyaanni irreessa Finfinnee ayyaanni irreessa Horar Sadee Bishooftuutti geggeeffamu jira kana qofaa utuu hin taane akka biyyaatti ayyaanota 86 kabajaman iyyuu ayyaanonni kun karaa nagaatiin karaa milkiitiin akka kabajamuuf akka godina keenyaattis akka Oromiyaattis aanaalee hunda keessatti mareen uummataa geggeeffame maree uummataa geggeeffame sanaan namni ayyaana kanarratti argamu hundumtuu nagaa labsuu akka danda'u nageenya tiksuu akka danda'u nageenyi waara'ee barri 2018 bara gammachuu bara badhaadhinaa hawaasa keenyaaf akka ta'u qaamni nageenyaa sadarkaa hundatti jiru eegumsa barbaachisaa ta'e gochuudhaan ayyaanni kun sirna ho'aadhaan akka inni kabajamuu fi qophiin barbaachisu hundi taasifamee jira.